fuudhi abdii fuudhi zaalikaafati walirraa bareeddu maaliidha gaafa duraa maal jechaa turtan koonka namitti goggogdu namitti fuula akkasii namitti jallattu a'uuz billaa nama keenyamu waay maalibbo tasgabbaa zaalikaan ammani yoo jijjiiramtee rabbishi deebitee ka gaafa duraa goote hunda dhiifte hedduu tokkon itti gammadan dhugaa rabbii isinitti muudhaaf jechuudha garuu immoo gaafa duraa maal jechaanii turre walumaan ana kana dabalate nu hundi maal jechaanii turre zaalika haadha siirii haadha akkasii maal gootee asiin baatee achiin buute waan nuti mucattii kanaan hin jenne arrabsu muxuluggoonee kaan rabbitti waame namni waa takka ishii mucattii kana mararfatee gaafa sana dubbate jira hin jiru gaafa nanuu asitti fidee meeni jijjiiramti ni yaala jedhee of bira kaa'u sana waa meeqata haasa'amaa turre magaalaa kanattis ta'e immoo magaalaa kanaan ala yaani social media waan hedduun naan jedhamaa ture anaan shira qabdii zaalika wajjin abdii faana waan akkasii jedhamaa ture ammas immoo ani waan isiniin jechuu barbaade dhaabbadhaa asirratti tasgabbaa akkuma gaafa duraa arrabsaa turtan mucattiin kun ni jijjiiramtee laataa jedha hubadha egaa rabbiin zaalikaa keenya nu jijjiiree nama hunda ni jijjiira jedhee abdii guddaa qaba rabbirraa jechuudha yoo dhugaan jijjiiramtee jiraatte yoo shira garaa hin qabaanne yoo qulqullooftee dhufte hedduu tokko itti gammada jechuudha samoona kanallee ani viidiyoo mana argaa waan takka reaction illee irraan hojjenne akkuma na dabbareetuma hariifatu ramee waa tokko adda baafatu bareedaa ka jedhudha ammallee an adda baafadhee hin jiru ishumaa fi rabbitu qaba dhugaa fi dhara keessa ishee jirtu jechuudha assalaamu alaykum ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtaniin nageenya keessinaa qaqqabu jechaagaa akkuma agartanii ka zaalikaan abdiidhaaf gara nyaattee guddaa takka mul'isaa jirti baay'ee tokkollee isa kunuunsaa jirti baay'ee tokko cinallee dhaabbataa jirti angaatuutti illee lolaa jirti angaatuun akka intala oromoo tokkotti akka musliima takkaatti akka bakka maal jedhee isinitti akka aadaa fi safuu keenyatti kabajaa abbaa warraatti illee gochaa hin jirtu waan gootu mara social media irratti baasaa turte waan kana jedhee isiniif ibsu takkittiin illee hin jiru ni beektu agas mara waan keessa bu'ee isiniif ibsuun hin barbaachisu si yaadachiisuuf yoo taate malee jechuudha dura irratti nu hundi keenya jajannee jaallannee turre gaafa zaalikaan abdii hiisiftee ishiin mana hidhaatii baafte hedduu tokko itti gammadaa turre jechuudha garuu immoo anammallee akka nama tokkotti jibbaa hin qabuuf jechuudha angaatudha koomantii takka takkaniin argaa badiis dalagaa jiraattu ka nama kana laalanii gorsuudhuma sin fagoo jirtaniif aartanii nu warri itti dhiyoo yaa gorsinee deebisuu yaalla malee mucayyoo kanatti itti roobuun hin barbaachisu jechuudha maal yoo jettanii asirratti waan yeroo baay'ee isiniin jedhudha hundi keessanuu ijoolleen na hordoftan quba qabdu Harargeedha Arsiidha Shawaadha Jimmaa maali walitti laaqina dubbi as keessa kun amma jireenya nama dhuunfaa lamaan sadan kanaati malee oromoo fi yookiin ganda kaan bakka hin bu'anii jechuudha ijoolleen kun osoo durayyuu adaba gootee arusii fuutee jiraattee akkasiin taatu dura gaafa Harargee fuutee maraattee la Harargee keessa hayyuu meeqaatama jira bar ni beektu sinillee kana jedhee isiniif ibsuun hin barbaachisu Harargee jechuun hayyuu meeqatachii bahee beekaa hedduu tachi jira akkuma immoo beekaan jiru badaan hin jira Shawaa keessas badaan hin jira Arsii keessas badaan hin jira biyya kamillee badaan garaa haadha tokko keessaa baanee ani obboleeyyan kiyya amala tokko hin qabnu kun beekamaadha maaf yeroo baay'ee gara gandummaatti fudhattu ijoolleen muraasni jechuudha ijoollee hunda son ta'in ogguun wal jaalanne namni nu jaallata dhugaa rabbii isinitti muudhaaf an baay'ee na jibbisiisa waan akkasii mush oromoo mitiiti saba kampaana yoo dandeessa walii galaa jiraadha yoo hin danda'in irrumaa gora kanan kan isiniif ibsuu barbaadu maaliif iyyuu aniin kun of bakka bu'a malee oromoo bakka hunda bu'ee yoo nan takkittiin baalagee ta'e oromoon hundi baalagee dhamee waamamuu hin qabu angaatuun tokkittiin yoo badii dalagde badduu jedhanii kaasuun hin barbaachisu waan tokko isinii kaasuu barbaada zaalikaan intala arsii turte ni beektanii magartuun mucayyoo arsiitii ni beektanii waan gochaa turte ayyee Harargee bakka buuti moo arsii bakka buutire badaan namni badaan badummaa isaatti isa of haa gaafatu immoo rabbitu isa gaafata kanaafuu waan akkasii ijoolleen of keessaa qabdan of keessaa buqqisaa anaaf akka mataa kiyyaatti dhiifama naaf godhaati baay'ee tokkoon aaran ogguu waan akkasii ilaalu koomantii hedduu ilaalaa ture waan akkasii dhiisa akkuma isiniin jedhadha yaadadha waan magartuun abdii gochaa turte yaadadha
zaalikaan gochaa turte. Zaalikaan ammani yoo jijjiiramtee rabbishii deebitee ka gaafa duraa goote hunda dhiifte hedduu tokkoon itti gammadan dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf jechuudha. Garuu immoo gaafa duraa maal jechaanii turre walumaan ana kana dabalatee nu hundi maal jechaanii turre Zaalika haadha siirii haadha akkasii maal gootee asiin baatee achiin buute waan nuti mucattii kanaan hin jenne arrabsuun muxuluggoonee kaan rabbitti waame namni waa takka ishii mucattii kana mararfatee gaafa sana dubbate jira hin jiru. Gaafa nanuu asitti fidee meeni jijjiiramti ni yaala jedhee of bira kaa'u sana waa meeqata haasa'amaa ture magaalaa kanattis ta'e immoo magaalaa kanaan ala yaani social media waan hedduun naan jedhamaa ture. Anaan shira qabdii Zaalika wajjin abdii faana waan akkasii jedhamaa ture. Ammas immoo ani waan isiniin jechuu barbaade dhaabbadhaa asirratti tasgabbaa akkuma gaafa duraa arrabsaa turtan mucattiin kun ni jijjiiramtee laataa jedha hubadha. Amma fuudhi abdii fuudhi Zaalikaafati walirraa bareeddu maaliidha gaafa duraa maal jechaa turtan koonka namitti goggogdu namitti fuula akkasii namitti jallattu uzbillaa nama keenya moo waay maalibboo tasgabbaa. Namni kun yoo tasgabbaa irra waa bu'aa namaa kana laala magartuu maali Zaalikaan bar angaatu teessistee waan gorsaa turte bar viidiyoo sana muree irra deebi'ee isiniif galchuun hin danda'as keessa yoo dagattan jechuudha. Maal jettee gorsaanii turte ammallee ta'anii akkuma isiniin jedhe Zaalikaan jijjiiramtee wallaahi nama gaariitti yoo deebite hedduu tokko gammada. Maaliif waan akka dhuunfaatti hedduu tokko ishii gorsaa ture soo namni irraa na dhorku gad dhaabbadhu ijoollee keessi galaafatti jedhu dhiisi jedheen ati ijoolleedha waan hedduu si eeggata dhiisi yoo abdiillee jaallatte akkaataa ittiin jaallattu gorseenii akkan tala namaa ta'e jedhe yeroo baay'eetti deddeebi'anii gorsaa turan. Mush daruurii ani social media fayyadame yookiin immoo namni harka naafaa dha'uu hin fedhan. Mucayyoon kun yoo jijjiiramte boroddoo guddaa geessi. Dhugaadha bifa kana yoo bareeddes yoo fokkiftes ilma namaa kana ofii isaatti of bareechuu of hin uumne rabbii kanaan nu kallaqee nu hunda nu uume bareedaallee fokkataallee furdaallee qal'aallee kan uume maali rabbii kanaa miti alhamdulillah jedhee namni waan qabutti boonuudha. Bifa shii kana amma jajiina gaafa duraa bofa diimaadhaati fuula kee addaate malee ati bofa ati maali jechaa turtan. Amma ammasuma garagaltanii namtittii qorroffee namtittii okkote Allahu akbar dhiisaala akkas gaarii miti. Angaatullee amlee isheen cabsiina angaatuun immoo takkittii kana Harargee bakka buutu wallaahi ana Harargeerraa waan qabu Arsiildaa somaan qabu Shawaarraa somaan qabu an Oromoo tokkitti Oromtittii jedhamee of waamuu barbaada. Sin gandummaa keessan faarsadha hundi keessanuu. Dubartiin eessaa adaba qabdi dubartiin asii adaba hin qabdu adaba kan hin qabne rabbumatu uume. Baalagee yoo ta'e sin uume rabbi baalaguma kan jecha haadhaaf abbaa hin kabajne jallataa rabbuma uume rabbi gaditti immoo namni ofii of jallisa. Kanadha an kan isiniin jechuu barbaade. Maaliifuu dhalaallan lamaan sana yaadadha. Ilillii akkam gootee Zaalikaan biyya irraa baaftee mee ililliin jettanii gaafattanii guyyaa tokko mee gaafattanii ijoolleen as jala amma akkasii Zaalikaa fuudhi fuudhaaf hiika dhiisaa isiniin jedhiinaara yaa rabbii kiyya jedha yoo dandeessan yoo akka ilma namaa yaaddan yoo sammuu qajeelaa qabaattan ijoolleen keenya hundi keessanuu jechuudha. Yaa rabbii kiyya Zaalikaa kana bakka akka intala namaa dhaabii salaata ishii haa gootu siirii ishii haa dhiiftu ganda xonqaa irra deemuu haadhis summii meeqalaataaf hin baane ishiin abdiidhame quban qabdanii har'a akka ummatti faarsitanii faarsee bulaa jedhamu sana taa'ate bira ijoolleen zamana kana bubbee dhaloota bubbee agartanii garuma bubbeen bubbisetti bubbisu yoo as bubbeen deebise deebi'u laa wallaa hubadha. Ani akkuma isiniin jedhe irra deddeebi'ee baay'ee tokkoon itti gammada haalli ishiin gochaa jirtu haalli ishiin bira dhaabbataa jirtu ana kanaallee naa bilbiltee yaa waan koo abdii ishee kabira haa geessinu na gargaarii na cinaa dhaabbadhu mucaan fayyaa hin qabu haalli inni itti jiru sirrii miti adeemsi abdii kanaa sirrii miti isiniin sin dhagaatii jettee ishiin naa bilbilaa jirti. Abdiin kun immoo anayyuu na lolaa jira na aaree jira. Maaliif jennaan ani fuudhee nama fuute moo saree naan hin jenne an akka maatii kiyyaatti isin ture kan mararfadhee isin dhiyaadhu jedhee dhugaa dubbatuuf an immoo fuudha isaa kanatti hin gammanne. Maaliif hin gammanne mucattiin kun fokkiftee bareeddee dhaabbanni ishee akkasiif osoo hin ta'in gochaa ishiin gootu yeroo baay'ee yoo abdii faana dubbattu yoo abdii faana argaa irra baatu yoo gabbaatu yoo ol deebitu kaameeruma dhaabbatti bas kanarraa jibban. Namni intalli namaa yoo taatan hundi keessanuu keessatti namni bultii qabdan bultii keessan mush horma
haadha abbaa keessan obboleeyyan keessanitti naasa'ina osoo hubatiin hubadhaa adda baafadhaa. Maaliifuu sumsumniif sumsumnuu waliin buutii miti ree mukaan ilma namaa mitiiti. Hollaa keessanii miti maatii keessan biraan dubbii ooftanii ga'uun baay'ee ulfaataadha. Yaani jiruu jechuun bultii jechuun hedduu tokko waan guddaadha yoo namni guddisee ilaale. Kanaafiyyuu mucattiin kunoo namoota bira darbee sooshaal miidiyaarra keesse. Jechoota isaan fayyadaman waan isaan godhan as bu'ii achi bahee algaarra ba'anii maal tafe waan qullaa ba'uu malee isaan wanti isaan hafe takka hin jiru jechuudha. Angaatuun gochaa ishee kanarraa jibbee malee mucattii kana waan takka waan na goote takka hin qabu. Kanaaf jibba kanaaf ani mana Abdii nama fuute moo saree jedhee gaafadhee sin beeku bilbilee sin beeku fuune immoo inni dhugaa dubbatuudhaaf Zaalikaan dhumarra dubbii ishiin jette hedduu tokko natti tolee jira. Hin fuudhamte malee hin fuune itti dhuga. Namtittiin hin fuuteen malee hin fuuneen inni maaliif itti taphataa jirti waan badaa dalagaa jirti waan badaa san akka ishiin dalagdu immoo eenyu kakaasaa ture eenyu gorsaanii ture osoo hoi hin jedhiin viidiyoo haga dhumaa dhaggeeffadha maal jettee Zaalikaan isa angaatu gorsaanii turte sana qabadhaa sammuu keessanitti kanadha. Immoo Zaalikaan yoo dhugaadhaan jaalala dhugaa Abdiidha kabajaa dhugaa qabaattee isa mararfattee jette ammallee akkuma jijjiiramtetti Abdii cina dhaabbadhuuti gargaariini. Nu Abdii yoo waan gaariitti bahe hedduu tokko namatti tola hedduu tokko gammanna ijoolleen hedduu nana daran gammadan hedduu jiraas jala maqaa nu balleessee inni akkasii jettanii ijoollee baay'ee taaraa jirtan akkuma isinitti aartan anillee itti aara. Kana isiniin jechuu barbaada daftanii namallee hin arrabsiina daftaniillee nama hin jajina ol baaftanii har'uma borummoo gadi hin buusina sharafa nama. Kanaafiyyuu ani Zaalikaa irraa rakkoo tokko hin qabu baduma ishiin dalagduuf jibbaanii badii ishii sanarraa immoo namni nama ajjeeseyyuu deebi'ee rabbisaa dhiifama gaafatee rabbiin dhiifama namaa godha bar namni immoo waan dhiifama ishiidhaaf hin godhin hin jiru yoo jijjiiramni kun dhugaa ta'e yoo shira biraa keessaa hin qabaanne ani akka yeroo baay'ee sidiif ibsu nama kananii shakkan namnu yoo akka malee na jaalatee na bilbilee akkamii maal jedhe maal la gochuu filaataa jedhee yaadanii sodaadha akka kiyyatti. Innaa shakkii kana of keessa kaa'aa jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyagaa baddee naan jettanii difafa xiqqoon natti jira na dadabbaree hin qorraa kun ammayyuu nagartanii waan fakkaadhee jiru hedduu tokko qorraa biyya arabaarra warreen jirtanii beektan jedhee yaada. Hojii namaa faana kun akkanattiin shaaqawne deemaa jirra isiniin jedha naan baduga inshallah yoo jiraanne wal agarra galatoomaa jiraadha badii yoo qabaadhes komantiin naaf barreessa nan arrabsiina ammoo nama guddaadha dhugaa nan arrabsiina daraa keessanii kanuma isiniif qabadhee dhufee tasgabbaa itti yaada kenna yoo balleesses na of galchaa turtii gaarii aga viidiyoo biraa walitti deebinutti isiniin jedha.